Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftan keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole kun barnoota teknooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kanarraa keessatti akkaataa istiikaroota garaagaraa istiikaroota mimmiidhagoo ta'e gara WhatsAppiitiin ittiin namaaf erguu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Istiikaroonni kun baay'ee istiikara mimmiidhagaadha. Akkasuma immoo aappiin kunis jechuudha meegaabaaytiin isaa baay'ee xiqqaadha. Bilbila keessan isinirraan cufu yookaan immoo iddoo bilbila keessanii isinirraan guutu jechuudha. Kanaaf jechuudha akka buufattanii itti fayyadamtan abdii qabaachuudha. Aappii kana diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'aa liinkii isaa. Diskiripshinii viidiyoo kanaa jala ilaaltanii karaa baay'ee salphaa fi gabaabaa ta'een ni buufattu. Itti fayyadamni isaallee baay'ee salphaa fi gabaabaadha. Tole gama barnootaatti osoo isin dabartin duratti warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan laayik sheer gochuu hin dagatina. Gaafii fi yaada qabdan koomantii fi gara keessaatiin nu gaafadhaa isin jenna. Liinkiilee garaagaraa kanneen sooshaaloota nuti fayyadamnu fakkeenyaaf keessattuu sooshaallii baay'ee nuti fayyadamnu feesbuukaa fi teelegiraama jechuudha. Teelegiraama yoo nu wajjin fayyadamtan jechuudha. Liinkii appilikeeshinoota garaagaraa baay'ee achirraa argachuu dandeettu jechuudha. Kanneen maallaqaan bitamanii fi akkasuma kanneen maallaqaan hin bitamne kanneen firii ta'an hedduu isaanii achirraa argattu jechuudha. Kanaaf teelegiraama keenyas akka jooyin gootan isin gaafanna. Liinkii isaa diskiripshinii viidiyoo kanaa jala ilaaltu. Akkasuma viidiyoolee hunda kan nuti maxxansine hunda isaatu jala yoo ilaaltan ni argattu isin jedha. Tole viidiyoo keenyas kan daawwattan laayik shee gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo chaanal Afrikaa Samsung subscribe godhaa isin jechaa gama barumsaatti dabarsa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana tura. Tole walitti deebinee jira jechuudha. Aappii kana akkuma buufatanii xumurtaniin al tokkoof irratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha erga haala kanatti irratti kilik gootanii xumurtanii booda maal gootu? Haala kanatti istiikaroonni garaagaraa isinii baay'ee jira. Istiikaroota kanneen keessaa kan barbaadan filattanii garas erguu dandeettu jechuudha. Gara WhatsAppii jala galchuudhaaf kan barbaadan ni filattu. Fakkeenyaaf isa kana filadhu. Al tokkoof egaa haala kanatti filadhe irratti kilik godhee booda maal godha? Jala kana akkuma isin agartan istiikaroota baay'ee mimmiidhagootu jira. Akkasuma istiikaroonni gosa kana malee hedduutu jira jechuudha. Kanaaf jechuudha kallattimaan aattuu WhatsApp iddoo jettu kanarratti al tokkoof kilik ni godha. Sana booda aad godha jechuudha. Tole haala kanatti asirraa aad godhe xumuree jira. Istiikaroota gosa biraayis fakkeenyaaf kanneen hundaa takka takkatti ilaaltanii aad godhuu dandeettu. Kanaaf fakkeenyaaf gara WhatsAppii isin dabarsa. Haala kanatti WhatsAppii kiyya fakkeenyaaf WhatsAppii kiyya jala yoo galee ilaale haala kanatti fakkeenyaaf jala kana galee iddoo istiikaa jettuun istiikara kanarratti jechuudha. Al tokkoof asirratti kilik ni godha. Sana booda akkuma isin agartan istiikaroonni gosoota hedduu jechuudha as jala jiru jechuudha. Fakkeenyaaf istiikaroota kanneen keessaa namaaf erguu yoo barbaade al tokkoof as jala galee ni filadha. Fakkeenyaaf kunniin jechuudha istiikaroota garaagaraati. Kanneen jala galee filachuudhaan namaaf erguu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma isin agartan istiikara kana yoo namaaf erguu barbaade al tokkoof irratti kilik ni godha. Haala kanatti namaaf erguu danda'a jechuudha. Baay'ee istiikaroota mimmiidhagoodha jechuudha. Kanaaf haala kanatti ilaaltanii akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Laalaatii irraa fayyadamaa isin jecha barnoonni keenya kanarraa